أما إنت قاما ميوتو في نقولين ديسي وان بدا يسني ناس وصيبنو إسان تتكلم كده قررتي أيه وعليكم السلام كم نجا نجا الحمد لله كم جبت فيا نقلمت قراجتن إلى إنقد بريدة تكونتري مقالة بريدة وإنتري ما كقراجتن من هنا يعني نجرو لغات نجرو الحمد لله المجرد قاعد دو في تكو ومتى دابنك كنا تاني كنا تكو تكا يا همرين وشابسه ماريا دان من هنا كيسا قاو جردن أكمي يعني مالك كيس قراجة سيكون أبا وجوله ميكاتيسين أنا بجولي سديدي ما شاء الله ما سلام كان كيسان شيء آدم جلاني شيكم ما نجي كيسان فورجي دي مكة ككيا كان مو شيكم رغاتنا وما قرأ فورجي دي قوت أما أن شيك فورجي دي جولان أستاذ نانجت تشلي مكان نركت الالته هي أنا اللي صدر كاشي كم مالي نجيني أنا يا فشيكت نومي وما قبل أنا كمسلمة تقول تجايا ونمي سنة هرد فتا فاريدا لين ما يرسدا الحمد لله ما كسيتي ما كان كيسان وينوني آدم علي محمد نانجراني آدم علي محمد إدون دلوتا كيسانيو دون الوتا كون كوتي ولو كمسة لا كيلومتري تدمي شني دوي جرما أنا مالي دوي أنا دويتي كمسي أنا دويتي اين أوكي دوي حروا وجولني وري كومنتي ديسا كومنتي سلطان بكما وجولن بايني ولو جاني تنين نتي مكماني ولو متي ورقا يجمع ولو يبسون قابو جران متاوكا غندا كيتني قبلني لكن متاوكا غندا كقتل لنن قبا أنا ثلاث ما ولوت يعني kuda sagal torba adiko wando dai ya wiro sabati da musan nakabatani bani kanun guddade garawa lita kanatis guddade garawa lagachada achi debe egan ko barumsa barade gara sudan kanas demen ture achira debe finne fi amma finne wagga shamokas tain jira amma adama wagga sadafa fitain jira frafan kabaya isin dhaloota maani wallo aanaa daawwati jechuun iddoon dhaloota handhuuri keessan itti hawaasa. Dhaloota maatii wanta ko sai wanta ko wani man qabu shakkiin qabu. Wallaahi. Wallahi lazim. Lafti ramadaana bare sheeka fakkaata malee achi barbaadidhaa dhalataa wallootii miti. In sobaa ganda biraati kuni wallooyyuun beeku ergaa jedhu keessan naquun namnaani. Iddoo itti dhalatan saalfachuun bara wannoon qabu amma kunoo ijoolleen isin bira jiran kun hedduun sheekka dilfaantiin beekanii gaara ciraaloo arsii gaara ciraalootti dhaladhe mana keenya achi bineensa malee homaa jiru baadiyyaa keessa ijoollee baadiyyaati garuu chaayinatti guddadhe achitti hin guddanne bakki itti dhalatetti saalfatuun homaa rakkoo gowwummaadhaan amma gaara keessa gaara ciraalootti warri keenya hore horsiisee bulaadha gaara keessa dhaladhe isinii kana. Innaa ijoolleen dawwee horina beeku qotee adaadhaa qotee jiranii warri kana dhaalan koomeentii laachuu hin danda'anii jalatti jechaadha. Warri kamisee keessa jiranis gaama daataan hin hojjetu malee warri waayifaa qabanii hunuma hordofanii malee shakkii waan tokko kan hin qabne mataaqaan kotillee kan adaamaatti baafadhee iddoo dhaloota godina eessa gaafa jedhanii kamiseedha kan jedhu asuma mataaqaan kotirratti kanaaf waan shakkitan hin qabdanii jechuun barbaadeetu uummata kana dhiyeessan kunis isaan jilee dhummuggaadha. Kamiseen akka godinaatti immoo kamisee ta'ee aanaa dheerin qaban bin akkana. Neetworkiin kiyya muka isaaniitti maka. Keeti neetworkiin. Okay. Amma waan isin hin jedhu. Ayyee. Uummanni kun miidhamuu, rukutamuu, dhageettanii mana yaalaa gaafachuu dhaqxammoo
nama nu gaafa nama isin beeytantu namni biraa isin jalaa isin jalaa dhayamuu dhageennan nama magaalaa qabnu si laayika akkuma namni ijoollee ofii biyya alaatti qabatutti dawwalatu yoo finfinnee nama qabatu baay'irraa dhufu ijoolleen fiiza biyya alaa deemtuu fa'aa itti dawwalatu. Isinitti dawwalatammoo akkanumatti oduu deemaa jiru akkuma dhumaatti uummata keenyaa kana dhageessanii mana yaalaa Hayilamaariyaam immoo akkamitti dhaquu dandeettan jalqaba. Hayyee galatoomii gaafiin keessaa jalqaba uummatni rukutamee jechaa dhaga'ee turee karaa sanii dhufee torbee har'aatti mana karaa dhufuun kan kooti. Gulee gaafa roobii ganama jechaadha akkanuma dhuunfaa tokkotti ilaaluu hin deemu. Galgalama san yeroo bilbiluu kan micaa haadha manaa kooti kan ani guddise jechaadha. Sanbateedha qabanii naannoo Jawwahaa Xuquree jedhamte jechaadha. Fira keenya keessa teemesiin jira naan jedhee na micaa mana barumsaa deemee ani ilaaluu hin deemu akka nama dhuunfaatti jechaadha. Yeroon achi ga'etti akkuma laalee dacha bukeeni galaanaa fi xiqqaa tafarii birrii qabatanii dhufan. Birrii qabatanii dhufanii ani immoo uummata san hundarra deemee kan hospitaala keessa sana Hayilamaariyaam maammoo kan jiru nama 12 ture. Nama 12 sanii birrii 45,000 natti laataniiti nama 12 sanii laadhee micaa tokkotti dawwale. Dawwaleennaan namni 3 kan rukutame ala jira jechaa dhaga'e. Nama 3 san laalee nama 15 ta'a walitti. Nama 15 sanii 45,000 3,300 hiree jira. Harkatti. Achiin deebi'ee hospitaala sanii jeneraal hospitaala keessatti namni tokko jira jechaa dhaga'e. Sanillee uummata Harargee taanee deemnee waliin birrii sannaanni fi nama tokko nama hafisanii. Okay. Birrii namni gaafatuu dhufe isin waan gaggaafataa jirtaniif isin kennanii achi ijoollee Harargeetti wal argitanii. Okay, bareeda. Akkaawuntii ustaazota ustaazfatii fa'aan baname ustaazota wallootiin banamee fi akkaawuntii egeree ka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaan fa'aan baname hoo quba qabdanii gaafa kana maa akkaawuntiin ijoollee walloo banate achi jira achirratti waan xiqqoo waan wacii as kennaatiin kaaf immoo harkuma keessaniin akkaawuntii sanirratti galcha maan jedhinaan. Ani gaama yeroo sanitti uummanni kun rakkina keessa jira. Isaanis birrii kaashiidha kan qabanii dhufanii. An akka nama tokko dhuunfaa nama tokko tajaajilutti akka nama tokko gargaarutti birrii natti laatan san irra deemee hiruudha malee sun naan dhufneen. Dubbiin sun akka na bira geessedhee takkaa shakkii hin qaban maaliifi waan irra jiru galmeedhaan kan hin daadha'e. Dabalatas namni 40,000 sanatti laate 6,000 sanatti laate walitti 46,000 ta'a. Sanis irra deemee kan 4,000 kennamus kan 3,000 kennamus kenneen jira. Birriin kan harka tafes ta'u darrasanyiidhaan kan uummata irra deemee kan yaalsisaa ture jechaadha. Darrasanyii keessan nagayeera argeera kamana mootummaatti illee baay'ee na bira jira. Rakkoo miti ollaan irra jedhamni onnaan godhata. Eeshi erga kun ta'e isinoo uummata kana waan namni isinitti kenneen gargaarsisaa jirtu waan dandeettanii yaalchisaa jirtu maal godhaa jirtu. Nama gargaarsisaa jirtu waan kana maaliif akkamitti hidhamtarree maaliif nama gargaarsisaa hidhamtammoo maaliif hidhamuu dandeettarree akkaawuntii keessa irrallee kun 600 jira jedhanii amma immoo turistiin akka poolisiin malee seeraa baasetti waan achirra jiru 40,000 wayii guyyaa sadi dura ammoo dhumaatii mata walooti kana duraatti birrii 200 irra jira akkaawunticharra isinuu nama waan garaa keessanii nyaatee hin bulle dhukkubni 600 jiran sun hojiin qabatee sadaqee akkamitti qabamtan maaliif qabamtan? Jazaakallaa ani jalqaba warra Hayilamaariyaam keessatti mucaa tokko akka malee kan miidhame rasaasni 2 keessa kan jiru sanii inni tokko amrii ta'ee inni kun immoo kaanee Hayilamaariyaam keessaa wanni yooyaa geessine. Yooyaa akka geessinetti mucaan kun rasaasii asiin seenee asi jirti asi baaruudha jira karaa tokkoon harka kan rukutameeru
Mucaa kana osoo yaalchisuutiin kuma sadi laadhee ummata nama sadi kan fudhannee jira. Ummanni sadin fudhanne suni silkii natti bilbilu. Maal taatanii jedheenyaan akkana abboo mucaa lubbuu jira. Ani amma birrii sin immoo xiqqoo tokko sinitti wayyeera. Amma mucaa kana yaalchisaa jira. Booddee na dhufa maalii fi maallaqa barbaadamoo sin lubbuu namaa barbaadanii jedheen. Ay maallaqni nu bira gahuu qabaata maal jedheenyaan ani mucaa sana yaalchisuu deeme gaanitiin jedhanii mucaa san kaanee asiin Hayilamaariyaam deebsan. Hayilamaariyaam akka deebisnetti mucaan kabaruu seenee ibsaan jechaadha dhufee deemee fudhatee jechaadha hospitaala. Hospitaala fudhatee kan ofitti geessee jechaadha. Akka achi geessetti anis mucaan kun yaalamuu sila qabaatu duukaan deemee hududuu baanee akka achi geetti nama shan ture isa wajjin ja'affaadha har'aa kaasanii maallaqni kaashiin sila narra jiruu fi akkaawuntiirra kan jiru san hin baasne. Kanaan waan sin barbaachisu dawaa sin barbaachisu kan sirrees haa ta'uti maallaqa kana har'aan kaastanii na gaafadhaa jedheeni ani risiitiidhaan deemee nama jahan sanii galmee godhadhee maallaqa san kaffalaatiin ture. Kaffalaa olee maallaqa kaashii harkatti nan gaafatina risiitii malee jettanii warra maallaqa isin gaafatu. Yen achumaan warri wanni sun dhufan warri achi filatamanii dhufan sun Ibsaan Abdullaxiin faan gara nama 25 ta'anii dhufanii zuhurii sagannee hamma asiriitti teenya. Hamma asiriitti gaafa teenye maallaqni natti laatame kana maallaqni immoo kan kaashiin irra jiru kana kan akkaawuntii irra jiru akkaawuntii irraa hin baasne akkasitti mee anaawu haragalfiin barbaada bultii sadii manatti hin galle. Kanaaf mee bakka maallaqa kanarraa tarka baanis maqaan koo kana ijaaran akkan birrii 600 galee jechaadha namni na dheessaa jira. Kanaaf immoo qulqullummaan barbaada bakka akkasitti jennee borutti waliin mallatteessinee kaashii 29 itti laadhee darrasanyiinis gara 25 ta'uu danda'a. Ammallee ilaallee akkasitti addaan bahu kaanee ol hospitaala keessa sheenee meeshaa kan koo fudhadhee soo bahu ka'uti poolisiin natti fidanii na qabsiisan akkasitti. Poolisiin isin qabee manaa isin geessu. Mana hidhaa nu geesse gaaffiin hin jiru maal hin jiru yeroo poolisiin gaafate ummata na qabee deeme kana poolisiin nu gaafachuu ka'e. Mucaan kun ummata tajaajilaa jira darrasanyii of harkaa qaba maallaqas kaashii sanitti laateera maal badii irraa qabna ta'ee jedhanii naan poolisii kumaandoo jechaadha. Achumaan ati waasii waammadhuuf gaarii naan jedhe. Sa'aatii sun immoo sa'aatii afxiraa ta'ee nan bulee ganama waasii qabadhee gaafa dhufu immoo wanni dhufeera abbaa shittoo dhufee ture. Asumaan waasii san bakka har'a oolii waasii barbaachisu hamma maallaqa san dabarsiisu naan jedhan. Ani maallaqa kana mana hidhaa keessan jira akkamitti maallaqa kana dabarsuu danda'a yoo ani bahe maallaqa kanas hin dinne maallaqa kana hin dinne hin dabarsu hin jenne kaashii itti laadhee jira. Meeqa maallaqa akkaawuntii keessirraa akka dabarsu hin jenne kun maallaqa meeqa? Isaan 600 jedhan. Garuu amma 66 meeqa ta'ee argama. Okay, gaafa achi baate warri itti kassase 600 itti kassase? Akkas jedhan gaasaan. Okay, ati akkaawuntii keetirraa 200 qabda. 600 achirra jira. 60 achirra jira. 200 kee hambifatte guutuma waliin dabarsitee baatere. Nama mana hidhaa keessatti hin qabu. Hambifne 225. Baankiin suuraa kaasateera. Isaan suuraa kaasateera. Okay, bareeda. Ati gabaabumatti namni Oromoo qabsaa'u ani areeda kee arginaan baay'ee garaana nyaatte isuma dhugaa rabbi. Wanti qofa mudataa ture miti namoota jajjaboo akkatti durriyyee nyaachuun qabsoo Oromoo keessatti nyaadhamuun siin haarawaan baane. Oma kaleessa jaarran abbaa gadaa fa'aa irra dhufanii waaqoo guutuu fa'aa elemoo qilxuu fa'aa taaddasaa birruu fa'aa Hacaaluu Hundeessaa fa'aa ibin kaati beektu qeerroo bittuu irraa feeroo jirtu irraa dhagamaa jira sagaleen kiyya. Dhagamaadha. Homa ati beektu kuni Oromoon nama jabaa ofii nyaachuun homa duraan jiru. Waan seenaa miti kaleessuma tana hacee mucaa daa'ima xiqqaa ilma kee ta'u waan jedhanii turanii nyaatan hin beektaa jechuudha.
jirtu irraa feerroo bittu jedhanii ka itti duulee diina karaa baneetiin ajjeesiise amma dhugaa isaa ajjeesiise Oromoodha jechuudha. Don't worry. Amma kasiin jedhan. Ati abbaa ijoollee sadii itimi. Adaamaa jiraatta? Adaamaa jiraatta. Eshi Adaamaa jiraatta. Abbaa ijoollee sadii itimi. Ijoolleen kee dhiira moo dubara? Umriin isaanii meeqa? Dhiira lamaa fi dubaraa takka. Maashaallah. Mucaan ji'a sadaffaadha mucaan xiqqaa. Ani akkaawuntii nama kanaatirra adlii kenna birrii 200 qofa jira. Nama kana jireenyuma isaatirratti akkaawuntii isaatirra birriin 600 jireenyuma isaa guutuu galee beeku. Namni kun yoo xiqqaate nama umriin isaa 50 keessatti 55 60 ol dhaga'aa jiru. Jireenyuma akkaawuntii asirra 60 galee beeku. Asli nama hiriyaa abbaa keetii ta'u. Nama kana nuufiji namoonni baay'ee jennaan si fide. Amma jireenyi kee maali? Soomumaayyuu waan ittiin soomtu qabda. Amma yoo ijoollee kana biraa deemte edana waan ittiin faxartu. Jaartii kee yoo galtu ijoollee kee ittiin galte waan ittiin faxartu hin qabda jireenyi. Engaa. Alhamdulillah namni akkuma jiraatutti jiraata. Ani kanan hojjedhu. Amma hojii kan koo hojii hojjedhu asuma ta'eetiin. As gabaasa. Gabaasumaaf. Dhagaa. Adam. Abeet nagaa. Namoonni baay'een namni kun gargaaruu feena. Nuti warri abbaan qabne itti obsuu feena. Abbaa keenya tayaa hiriyaa abbaa keenya tayaa innuu rakkataadha gargaaruu feenaa naan jedhani akkaawuntii irratti gargaaran qabda. Si haa gargaarani si huyyuu hattuu siisifte garaan haa gubatu. Ummata wallooti osoo hin taane kophaa keetitti si haa gargaarani. Akkaawuntii irratti gargaaran qabda. Mallaqa ummata hin ilaallanne kee qofa aadamiif jedhanii akkaawuntii qabda. Akkaawuntii kan kootuma kan jiru tokko. Nuti keelaa kabirin 200 irra jirtu sanii miti kabiraa nuti akkaawuntii nama amantuu nuti. Kan biraa nan qabeen. Kuno. Kuma sadii irra jiru. Nan qaba. Asumaan dhiisamaa ijoolleen kan koo kan sadii kan immoo kan guddisu ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qabda? Ijoollee kan guddisu lama qabeen. Kana dhamanaa kooti. Nama 5 olii galatti. Akkaawuntii kennuutiin ayyaa si gargaaran ijoollee baay'ee si gargaaruu barbaada. Akkaawuntii dhuunfaa keetii maallaqa ittiin si gargaaran qoy Kemboon. Kaasi harka kaasi. Dhageeffadhu. Maallaqni amma akkaawuntii ati himtu kanarratti si galu. Dhageeffadhu. Maallaqni amma akkaawuntii ati nutti himtu kanarratti si galu. Kunoo nama 3,000 boo irratti himaa jiran. Kanaaf akkaawuntii kee maqaa achirraa dubbisuuf nu dubbisi haa qabatanii koomentii jalatti. 1,000. 1,000. Guys, 58. 58. 83. Neetworkiin Arabbayyaa jira deeminatti. 1,058. 1,058 hayyee. 83. 83 hayyee. 56. 56. 802. 802 maqaan isaa Ahmad Huseeni. Adam Ali Muhammad. Mee natti akkaawuntii sana. Qabarree. 1,058 83 56 duwwaa 80 duwwaa 2 82. Akkasii. Adam Ali Muhammad. Adam Ali Muhammadi. Adam Ali Muhammad. Okay. Ummata kiyya qaaliif gaarii nama 4,000 as jirtanii ummata kiyya qaaliif gaarii nama 4,000 as jirtanii namni abbaa qabdan
abbaa keessan jaalattan abbaan keessan daara akiraatii irraa deeme haadha keessan jaalattan nama kana eeggadallee jechaa turre haadhallee jedhaa jirra firaanii ibsan wallahi akkaawuntii isaatirraa birrii 200 qofa jira jireenya akkaawuntii isaatirraa warri baankii babbajee humni 600 seeneen beeku sinii galee nama rakkataa ta'uufii dibu dalagaa ofii qabsiraa dalaguu dhiisee ummata ofii ka jireenyaan biyyaa biraa baheetiin bakka baay'eetti guddise gargaaraa jiru sobanii maallaqa nutti kennineef durriyyeen adaamatti walgeette hisiite waan jimaa irraa dhabbaan isinitti maaran isinii gale kanaaf kun akkaawuntii isaa as jalatti fid isinii godheera abbaan rabbiin isinii laaffite jiini ji'a ramadaanati namni kun hidhaa baay'een gadda waan fakkaatu argitanii akkaawuntii kanarratti ergaa fi yeroo ergitanii kaatanii maal jettaniin ummataaf miti nama biraatii miti siif erginee jedhaanii isinii galee kun oppiin isinii godhe akkaawuntii inni himate. Yaa akkaawuntii inni himate oppiin isinii godhe kun al jira qabadha.